Iccitiin milkaa'ina kiyya kan yeroo hundaa jecha quraana keessaati. Oloompiikii Faaris irratti dubartii jalqabaadhaa seenaa haaraa galmeessite taateeti jirti. Madaraka Oloompiikii Faaris kan hijaaba uffatanii irratti dhiyaachuun dhoorgaa ture irratti addunyaa akkamiin amansiifattee kophaa isiidhaa kan namni tokkolleen hin godhin hijaaba uffatteetiin akkamiin badhaasa fudhatte. Dabalataan musliimoota biratti hedduu jaalatamteeti jirti. Siifan Hassan seenaa isiitii fi seenaa maatii isii seenaa guutuu isii isiniif hin dubbisa. Waan ajaa'ibaati keessaa argattu. Ana bira moobaayila biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Addunyaa guutuu ajaa'ib ganjechisiifte. Oloompiikii Faaris irratti hinjifannoo dubartiin takka galmeessiteetiin hin beeyne galmeessuudhaan seenaa haaraa kan galmeessite. Dubartii jalqabaa jedhamteeti jirti jechuudha. Ammaan tana siifan akka addunyaatitti akkuma gaafa duraa Abbabaa Biqilaa miila qullaa fiigee seenaa haaraa galmeesse jedhameetiin biyyi sun haga ammaatitti waamamtutti Siifan Hasanis jechuudha seenaa haaraa lafa keessa seenaa haaraa galmeesse jechuudha. Kanan meesini dubbisa. Gabaasa guutuu addunyaa irraa waliif funaannate kan Zaraalaan barreesse. Seenaa dhaloota isii irraa haga gartee baqattummaa fi hijaaba Oloompiikii irratti dhorkaa ture irratti addunyaa amansiifatteetiin uffatteetitti BBC waa'ee isii walitti funaanuudhaan dhiheessa jechuudha. Gabaasaan BBC akkas jechuudhaan eegale. Oloompiikii irratti kufaatii atleetota Itoophiyaa fi gootummaa Siifan Hassan. Siifan Hassan Oloompiikii Paaris irratti biyya dhaloota ishee baqattummaadhaan keessaa baate Itoophiyaatti deebitee qormaata jabaa taate. Siifan Hassan dubartii jalqabaa Oloompiikii tokko irratti meedaaliyaa 3 argatte taate Itoophiyaan meedaaliyaa 4 Siifan qofaa isheetti biyyoota hedduu caalte. Lammiileen Itoophiyaa hedduun intala teenya jechuudhaan isheedhaan booranii jiru. Kan qeeqanis inuma jiru. Ciminaa fi kutannoo ishee garuu eenyutu haalare? Gonfoon argatte garuu gara biyya dhaloota ishee osoo hin taane biyya ijoollummaadhaan itti baqatte Neezerlaandiif ta'a. Waltajjii Oloompiikii kufaatii atleetiksii Itoophiyaa ifatti agarsiise. Gama biraan ammoo waltajjii dhalattuun Itoophiyaa Siifan Hassan akka bakkalchaatitti keessaa iftee addunyaa irratti mul'attee turte. Oloompiikii Paaris bara 2024ti. Yeroo hundumaa waan haaraa yaaluu kan jaalattu Siifan Oloompiikii Paaris irratti waan dubartiin tokko ni milkeessiti jedhameeti hin eeggamne milkeessuudhaan addunyaa ajaa'ib jechisiifte. Siifan meedaaliyaa 3 biyyi dhaloota ishee atleetota hedduu fageenya adda addaa hirmaachifte. Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa 4 argachuudhaan Oloompiikii Paaris xumurte. Siifan meedaaliyaa qofaaf waan fiigduun fakkaattu hamma geessu ilaaluudhaa fi waan haaraa gochuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuudhaa fi fakkaata. Miira lama irraa dubbista. Injifannoo fi kutannoodhaa fi xiiqii keessa ishee jiru. Yoo injifattes yoo injifatamtes kolfaa fi fuula ifaadha. Kuftees kaatee Tookiyoo irratti mo'attee jirti. Paaris irratti ammoo fageenya meetira 5,000 meetira 10,000 fi maaraatooniidhaan meedaaliyaa 3 argatte. Sanuu fiigicha maaraatoonii kiiloomeetira 42 ta'uu dadhabbii guddaa booda waan fiigduu fi meedaaliyaa keessa galti jedhanii tilmaamuun ulfaataa ture. Inumayyuu isarratti warqee argamsiifte. Bakka hin dandeettu jettee ishee shakkitetti dogongoruu kee ifatti siif mirkaneessiti. Jecha Profeesar Mararaa tokko na yaadachiifte. Faranjii fi Waaqayyoon abbuma jabaate gargaaru jedhan. Har'a Siifan Neezerlaandii keessatti akka baqattutti osoo hin taane akka goota isaaniitti ilaalamti. Addunyaatu harka rukuteef. Neezerlaandii faa fiigdu malee hidda ishee ammayyuu saba irra dhalattetti hidhamee jira. Maatiin ishee yeroo umriin ishee waggaa 16 ture Itoophiyaadhaa baqatanii bahuudhaan Awurooppaa galan. Kanaaf alaabaa Neezerlaandii dabalatee alaabaadhaa paartii mormituu dhaabaa waggoota dheeraadhaa fi fayyadamu jiru ol kaasti. Tarii sababa rakkoo siyaasaa yeroo sana Itoophiyaatti maatii ishee mudateen biyyaa baqatanii waan bahaniif ta'uu mala. Saba irra dhalatte Oromoo biratti hedduu akka jaalatamtu hubachuudhaa fi guyyaa isheen dorgommii qabdu maxxansaalee miidiyaa hawaasaa ilaaluun gahaadha. Magaalaa Adaamaatitti dhalattee Arsii Aanaa Muuneessaatti kan guddatte Siifan idileedhaan dorgommii atleetiksii kan jalqabde Neezerlaandii erga galtee booda. Milkaa'inni isii garuu waggaa dheeraa hin furanne. Tarii hiddi dhaloota ishee burqaa atleetota Itoophiyaadhaa Arsitti waan hidhatuuf ta'uu mala. Ganzabee Dibaabaa, Leeta Sanbat Gidaay, Gudaaf Saggaayee fa'aa morkattoota Siifan jajjaboodha turan. Atleetiin Keeniyaa akkuma jirutti tahee jechuudha. Oloompiikii Riyoo bara 2016 irratti meetira 1500 dorgomtee 5ffaadhaan xumurte. Siifan shaampiyoona atleetiksii addunyaa Doohaatti bara 2019 geggeeffame irratti milkaa'ina guddaa argatte. Fageenya meetira 10,000 fi meetira 1500 irratti dorgomtee meedaaliyaa warqeedhaan mo'atte. Oloompiikii Tookiyoo bara 2020 irratti Siifan yaadannoo guddaa kan qabdu kuftee ka'uudhaan meetira 10,000 fi meetira 15,000 irratti injifachuudhaan meedaaliyaa warqee 2 mo'atte. Walumaa galatti meedaaliyaa 3 argatte. Garuu akka kan Paaris maaraatoonii hin dabalatu. Siifan waan hunda milkeessuun akka danda'amu agarsiifte jechuudhaan miidiyaaleen hedduun barreessaa jiru. Osoo Itoophiyaadhaaf fiigdi taheeyyuu eenyutu carraa meetira 5,500, 5,000, 10,000 fi maaraatoonii bakka tokkotti kana hunda kennaaf. Biyyoonni hedduun hamma Siifan haafuuti meedaaliyaa tokkoyyuu hin argamsiifne jiru. Oloompiikii tokko irratti dorgomanii fiigichaan dubartiin meedaaliyaa 3 injifattee beektu tokkolleen hin jirtu. Bara 1952 Emil Zaatkubuur jedhamtu yeroo sana biyya Chekoslovaakiyaa jedhamuun waamamtu bakka bu'uudhaan warqee 3 argattee turte.
Bara dorgommiin ammayyaa erga jalqabee garuu atileetiin xiiqiidhaa fi kaayoodhaan guutamtee meedaaliyaawwan 3 milkeessite hin jirtu. Xurunesh Dibaabaa Beenjiing irratti meedaaliyaa 2 argattee turte. Qananiisaa Baqqalaa akkasuma meedaaliyaa 2 Oloompiikii tokko irratti warra argatan keessatti eeramu. Daraartuu Tulluu dubartii jalqaba Oloompiikii irratti Afrikaa irraa meedaaliyaa warqee argatteedha. Atileet Abbabaa Biqilaa atileetii jalqaba miila qullaa fiiguudhaan Oloompiikii irratti seenaa addaa galmeesseedha. Ergasii waltajjii Oloompiikii irratti lammiileen Itoophiyaa fageenya dheeraadhaa fi giddugaleessaan meedaaliyaa abdiidhaan eeggatu. Ijoolleen obbo Dibaabaa, Ijjigaayyoo, Xuruneshii fi Ganzabeen yeroo jiranitti meedaaliyaa eeguun dirqama ture. Hayilee Gabrasillaasee booda Qananiisaa Baqqalaa yeroo fiigu warqee qofaaf osoo hin taane daawwachuudhaafuu hedduu namatti tola. Oloompiikii irratti warra meedaaliyaa dachaan galaa turanidha. Dhaloonni kunneen amma umriidhaa fi kaaniin dorgommii irraa fagaataa dhufanii jiru. Data Sanbat Gidaayii fi Gudaaf Tsaggaayee fageenya dheeraadhaan Tigistii Asaffaa fa'aa atileetota dhiheenyaa maqaa Itoophiyaadhaa waamsisan keessaayi. Haa ta'u malee yeroo atileetiin Itoophiyaadhaa kufaatii agarsiisaa jirutti Siifan Hasan jabaachaa deemtee jirti. Tarii Arsii bakka atileetiin hedduun argaman keessaa dhalattee guddachuun ishee bakka Xurunesh fa'aa hin jirretti giiftii Oloompiikii akka taatu ishee gargaaruun hin hafne. Kutannoo Xurunesh fa'aa agarsiisaa turan san Siifan Hasan keessatti argita. Bishaan isaa immoo qilleensa si jechisiisa. Siifan sanbata darbee atileetii biyya dhaloota ishee Tigistii Asaffaa sakandii 3 hin caaluudhaan meedaaliyaa warqeedhaa argatte. Kaleessumtii isaa jechuun Jummata darbe ammoo meetira 10,000 naasa argatte. Salphaa hin turre kan jette atileetiin ganna 30 takkaa Siifan baay'ee ho'a ture. Garuu miira gaarii keessan ture. Akka har'aa koo kanatti tokkoffaadhaan xumuruudhaa fi humna koo hundaan tattaaffii godhee hin beeku jechuudhaan injifannoo ishii maaraatooniidhaa ibsite. Fiigicha yeroo fiigee hundatti maal taha meetira 5,000 fi meetira 10,000 qofaan fiigee osoo jiraadhee jedheen gaabbaa ture. Osoo akkas godhee jira tahee gammachuu har'aa kanaa hin argadhu ture jechuudhaan dorgommichaan booda dubbachuu ishee AFP'n gabaase. Waggoota gurnan dura shamarree waggaa 15 Itoophiyaa irraa maatii ishee waliin baqattummaadhaan Neezerlaandii galte biyyattiidhaa fi gonfoo akkasii fiddi jedhanii tilmaamuun ulfaataa ture. Mana barumsaa keessatti barsiisota isiin argattee dandeettii ishee barsiisaan hubatee gara dorgommiitti isii fide. Siifan jireenya ishee ergaa quraana keessaa qorumsa booda ulfina jira yookiin ammoo dadhabanii keessaa darbuun gara boqonnaatitti nama geessaa kan jiru akka gaggeessituu pireezidaantiin garee leenjistoota kilaba Indoof Athletics ADP'dis jedhamu AFP'tti himan. Namaa miti farda jaamaanuu dandeettii fiigicha guddaa akka qabdu irratti arga jedhan. Leenjisaan ishee kun amma isa Siifan Neezerlaandii barbaaddu caalaa Neezerlaanditu Siifan hin barbaada. Itoophiyaa deemtee alaabaa isaanii addunyatti ol kaaste. Morkiin Siifan atileetota Itoophiyaa waliin gootu akkaan jabaa ta'us yeroo hunda yoo mootes mo'amtes fuula ishee irraa gammachuutu mul'ata. Fiigicha irratti Leeta Sanbat Gidaayii waliin wal dhiibuun turee jira. Kuftee mo'attee beekti. Gammachuu isaanii garuu achii kaatee waliin hirmaattee jirti. Siifan uummata biyya dhaloota isii akka jaalattu himaa turte. Itoophiyaan baajata guddaa baasuun atileetota hedduu hirmaachisuudhaan meedaaliyaa 4 biyyatti deebite. Siifan kophaa isheetti warqee dabalatee waliigalaan meedaaliyaa 3 Oloompiikii Paaris xumurte. Siifan Hasan Paarisitti badhaasa meedaaliyaa warqii ishee hijaaba uffachuudhaan fudhatte. Faransaay ammoo atileetonni ishee yeroo Oloompiikiin gaggeeffamu akka hijaaba hin kaawwanne dhorgitee ture. Madaraka Oloompiikii guddicha addunyaadhaa kan hijaabni irratti dhoorgaa ture kan gartee seerri akkasii murtaa'e san namni abbaa gaarii qabu maaliif duuba kaahee rafa akkuma jedhamu san leenjisaan isii carraa kana carraa sadii argatti fakkeenyaaf amma Siifan osoo gartee biyya keenyaaf biyya dhaloota isiitiif osoo fiidee jechuudha. Hundi keenya iyyuu osoo warqeen biyya saniidhaaf argamee ni feena. Carraa gartee meetira 10,000 meetira 1500 maaraatoonii kana hunda irratti hirmaattee kana keessa gartee carraa akkasii karanii argatti gonkuma hin argattu jechuudha. Atileetota ciccimoo hedduutu meetira 5,000 irratti 10,000 irratti 500 irratti warqee hin finne jedhanii atileetota jajjaboo kan akka gartee yoomiif qajeelchaa fa'aa gara biyyaadhaa geggeeffaman jechuudha. Fedha isaaniitti akka barbaadan dorgomsan jechuudha. Garuu leenjisaan isii kan gartee biyya baqattummaa keessaa sun jechuudha. Siifan Hasan dandeettii isii waan beekanii fi mirga guutuu akkasii sanitti kennanii akkasumatti isiinis dubartii jalqabaa taate har'aan tana dhalattuu Itoophiyaadhaati jechuudhaan Itoophiyaallee maqaa dho'isistee kan keessa dhalte saba isii ammoo Oromoo akkasiin maqaa waamsiftee biyya keessa jiraattu alaabaa isii addunyaarratti ol qabda jechuudha. Har'aan tana Siifan Hasan akka hayyuu yookiin goota biyya sanii kan haawiltiin dhaabbatuutti ilaaltii jedhama Neezerlaandii jechuudha. Amma nuti fakkeenyaaf karaa amantii irratti hammeenya faranjii biratti jechuun uummata adii kana biratti akkasaan kana inni barbaannaa miti. Uummanni kun akka dhugaa dimokiraasii waan tokko irra dhaabbatan jechuun qabatamatti eega gartee fakkeenyaaf isin amante Oloompiikii Paaris madaraka dhoorkaa ture san irratti dubbatee fi iccitiin milkaa'ina isiitu jecha quraanaa ta'uu naaf himteeti jirti kan isiidha akkasumatti dhiisaa fi jedhameeti madaraka guddicha san irratti hijaaba uffattee
amantii ofiitti akkasti gartee kabajaa gootee akkasuma awwaan kanaanin milkaa'ee jechuudhaani ergaa meeqas keessa dabarfattee hijaaboon akkasii milkooti. Isa kanaani musliimoota biratti illee hedduutu akka jaalatamte hedduutu akka beekamte jirte. Har'aan tana silaa Itoophiyaa biratti maqaa kanaanis jechuudha maqaa akkas jettee yookiin ammoo seera addunyaa racafte jedhuun maqaa jibbaa amantii kanaatiin warrummaan afaan tokko dubbatan suni carraa deebitee achirratti hirmaatuudha gonkuman argata. Mirga isii guutuu barsiisaan isii barsiisuudhaaf biyya baqattummaa keessatti dandeettii isii yeroo irratti argutti iddoo leenjiidhaa kenneef. Naati tarii carraa san osoo gartee gaafa daa'imummaadhaa osoo arganillee biyya keenya dhalootaa keessatti barsiisaan kennallee waan akka isaan nu keessatti argee nu geessuu hin danda'u. Akkasuma abbaa haati keenya nu geessuu hin danda'an mootummaanis nu gargaaree nu geessuu hin danda'u. Akkasumatti namuu fedhiin isaa yookiin ammoo dandeettiin isaa keessatti du'aa jechuudha. Kophaa isiititti biyya taatee, kophaa isiitti federeeshinii taatee, kophaa isiititti alaabaa ol qabdee biyya sanii fi bara biyya suni jaafamu shanafa an information qabu Neezerlaandii beeke ispoortii hedduu ani kan siin hirmaatte shanafamu jaafaa jirti addunyaarraa akkasiidha dhiifama. Garuu ta'ee ammoo har'aan tana siifanii fi kabajaan isaan qaban siifanii fi mirgi isaan kennanii fi kan addaati jechuudha. Akkasumatti ammoo isiinis isaan fayyaddee isaan illee isii fayyadanii jechuudha. Na'amani maqaan isii akkanatti irra deddeebamee waa mo'achuusoo biyya keenyaaf kan fiidu taate jechuudha. Kanaafuu seenaa siifana isaan kanarraa waa hedduu hubattan jedheeti yaada. Ani Abduu Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan haa turan.